السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما كم جرتو كبجمتو في دعوتو تابدو يمتو هرس فيديو هاراتكون وليت ديبني تجري جدا فيديو كن يقوي را غافي نموت هدو كنت أكاتا تيك توك را فيديوون غرغرا بري فما يوكان وتر ماركي ملت بوفتن كراسل باتين كان إسنيت تغرسيسو تا نمون channel كوتيف هاراتتن لايك شير سبسكرايب gochuudhaan maatii channel kootii akka taatan akkasuma mallattoo bilbilaa tuquudhaan viidiyoowwan angadhiisu yeroo bifa notification akkasiin ga'u gamanumaan isin yaadachiisa. Jalqaba irratti viidiyoo barreeffama yookaan watermark hin qabne TikTok irraa buufachuudhaaf gara Telegram keessanii dhaqxu jechuudha. Jalqaba irratti gara aappii Telegram dhaqxu. Ergasii booda gara gubbaatti ol ba'uudhaan TikTok downloader jettanii search gootu. Erga bifa kanaan search gootanii bootii gubbaa kanatu isin dhufa. Isin bootii gubbaa kanarra tuqxu jechuudha. Ittaansuudhaan gara gadii kanatti bu'uudhaan iddoo restart jedhu kanarra tuqxu. Ittaansitanii duuba deebitu jechuudha. Erga bifa kanaan xumurtanii duuba deebitu. Ittaansuudhaan gara aappii TikTokii keessanii dhaqxu. Ergasii booda viidiyoon as keessa buufachuu barbaadan suqattanii jechuudha. Viidiyoo buufachuu barbaadan san irra tuquudhaan iddoo sheerii kanarra tuquudhaan gara Telegiraamii keessaniitti sheer gootu jechuudha. Ergasii booda gara Telegiraamiitti isin fidaa jechuudha. Isin bootii amma search gootan san irra tuqxu jechuudha. Ergasii booda ammas gara gadiitti bu'uudhaan iddoo lakkoofsa tokko bira jiru kan iddoo xiyyaa kana tuquudhaan sheer gootu jechuudha. Ittaansuun bifa kanaan isinii dhufa. Viidiyoon isin sheer gootan bifa kanaan isinii dhufa. Ittaansitanii iddoo qastii kana tuquudhaan download gootu jechuudha. Ittaansuudhaan ammas iddoo tuqaa sadii kanarra jechuudha. Iddoo tuqaa sadii kana irra tuqattu. Ittaansitanii immoo iddoo save to downloads iddoo jettu tana irra tuqxu. Ergasii booda viidiyichi keessan watermarkii tokko malee barreeffama tokko malee gara faayilii keessanitti isinii bu'aa jechuudha. Mee waliin cheekaap goonee ilaallu. Kunoo akkuma argitan viidiyoon amma buusne sun watermarkii tokko malee barreeffama tokko malee akkuma argitan barreeffama userii TikTok nama jedhee irratti barreeffamu malee gara faayilii keenyaatti nu bu'eeti jira jechuudha. Bifa kanaan viidiyoo feetan buufachuu dandeessu. Viidiyicha kana akka jaalattan abdiin qaba. Viidiyoon keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kana like share subscribe gochuudhaan hiriyoota keessanii fi namoota biraa akka ga'u taasisa. Viidiyoo biraatti hamma walitti deemnu turtii gaarii isin haa ta'u nagayaatti.